irratti waa guddaammi ta'ellee masaatiin hogga ka'an gadirraa abba 12 ta'aniiti kaka'an halangaa 12 jechuudha. Abba 12 jechuun ni beekta. Abba 12 ta'aniiti kan ka'an achirraa. Biyya dumaa qubatan kan waliicha siin jedhe sheekiin tokko arma biyya kana jira. Ramadaaniin dhufee soomana kana soomaa jennaani lakkii sa'atii isaa malee nutti dhufe soomanni kee kuni birraa nutti dhufe nurraa isi birraan kun kan sargiiti kan gurguraati ijoollee keenya gurguranna soomana kee nurraa qabi jedhaniin sheekaa kanaan biyya Tigreeti kun Tigreedha asliin isaadha saduratti nu Tigreedha soomana keenya bakka malee nu dhufe soomana kee nurraa qabi jedhanii sheekicha kanaan bar anaammi kaniin qabu tizaaza rabbiiti lakkii jedheen didanii jennaan ormishin ottu jedhe sheekichi kun nama quwaa qabu ture baata sanii higa abba 12 ta'anii hawaasirraa ka'anii dawweedhaan jiilleen goranii warra waayyuutiin goranii warra baabbootiin goranii isuma jedhan arma kino ejjuu jedhan biyya kanaan goranii raayya sheenanga biyyi kuni hawaas galeessa jedhama. Hawaas galeessa achii ka'anii haga armaatti biyyi kun Oromoodhuma ture. Amma kana kan liqinfamee gaa ijoolleen keenyallee waan beektu gaa amma afaan Oromoo afaan Tigrii garii afaan Amaara garii afaan Tigrii ta'e kana malee hogga dhufan gadirraa akkanaani ka dhufanii taarika saammoo nagaan hadanii warri beeku gurguddaan nagaatti warri beekullee nurraa maqee jira. Amaga Amaarri waan jette sawsitaa xaayin marraxaal gobaaxaa jette. Lakki isinis beeku. Warri waa beekaan qabamee jennaani bakka sanitti kuno kana walitti lijaaliji kana waliin nu guurtanii ammanallee wanni beekamu waan jiru bareeduma gama gortetti ufisaanii kanarraani. Awaash irraa garuu gaa maalini sababni isaa maaliif ta'an? Sababni ka'an waliichatu arma tahee rabbitti du'aa godhate. Sooma jennaan soomana didanii amri rabbii waan guutan kanaani gaa gandi kun habadu jedhee fide tizaazaan kan rabbiiti. Waaqayyuu beeka gaa waan bana keefiyaa sana namisaa waan beeku waan qabnu tizaazi kan rabbiiti waliichatu yaame akkaan. Haalli jiruuf jireenya amma uummata naannoo kanaa maal fakkaata? Haalumti jiruuf jireenya uummatichaa maal fakkaata? Maal irratti hundaa'e akkamittiin jiraatu walii galisaa? Amma moo la takka dullacha kana malee ijoolleen armaan hoo dhuftee jette hoo afaan Oromichaatti haasofte sittiin deebistu. Hin beekan ijoolleen? Waan beekan. Ijoollee takka hulaa takkatti kana barri takka tokkotti kennallee ni beeyti akkana darbaa. Ijoollee garuu mana keessatti afaan Oromoo barsiisuu hin danda'amu laata? Hin danda'ama malee akka abbaa qabateeti akkana kennanii jirti amma ijoolleen keenya ni jirti Oromoodha ishiin. Hin danda'u afaan Oromoo? Nagaatti akkumaan ani sitti haasa'e kana gootee haasofte ijoolleen keenya. Kan isaan kanaa kunillee akkuma keenya ijoollee Oromooti ijoolleen isaanii waan beekan jarri isaan waan beekan Tigreedhuma. Amaarri waan jette tubbaa benebbarabat gabbaa jedhan. Warra saagalee Oromoon godaane nutu hafe gaa kunoo dullacha kana agartee garii waggaa 80 garii waggaa 70 ol akkana jirra. Inni kaan hin jiru bareedu alhamdulillah kanum jechuun keessanuuhu galateessina kanum nuu barbaaduun keessan kana suujirruu kana dhaga'uun kenna baga waan guddaadha nu biratti inittiin beekamu malee. Aadaan uummatichaa maali? Aadaa gaa iddoo biraatti aadaan ittiin beekamantu jira. Aadaan uummanni kun ittiin beekamu maalidha? Waan maalii bultumni keenya? Bultumni keessan. Bultumni keenya gabareedha. Qottuudhaan akkan qonnaan bulu. Bultumni keenya qottu akkan qonnaani ka bullu waan birallee loonii ni qabna loonii eeyna ta'ellee bultumni keenya qonnumaani. Aadaan uffannaa naannoo kana akkasuma aadaa sirbaa akkuma jirutti jira amma akkuma duraanitti bareeduma jira.